Aangoo gadhiisii osoo hin taane aangoo gadhiisnaa wayyaa jedhan muummeen ministeeraa Abiy Ahimad yaada mana maree bakka bu'oota uummatarraa ka'eef deebii laataniin. Ministeera muummee Abiy Ahimad gaaffilee ciccimoon kallattiin dhiyaataa fi turan keessaa miseensi paarlaamaa tokko muummichi akka aangoo ministeera muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo akka gadhiisu gaafatan. Gaaffileen miseensonni paarlaamaa kaasan ijoon dhimmoota akka hanqina nagaa fi tasgabbii guutuu biyyattiif akkasumas qaala'insa jireenyaaf hanqina bulchiinsa gaariif misoomaatti baay'inaan ka'ee jira. Miseensi paarlaamaa paartii mormituu sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddalee rakkoowwan akka sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti deemaa jiran jedhe kaasuun muummeen ministeeraa Abiy fuulduratti aangoo gadhiisuuf yaadaa jiraachuuf dhiisuu irratti ifaan ifatti gaaffii gaafatanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad deebii gaaffii miseensa paarlaamaa kanaaf laataniin aangoo gadhiisii osoo hin taane aangoo gadhiisnaa wayyaa jedhan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy miseensi paarlaamaa paartii mormituu bakka bu'an kun aangoo koree dhaabbii hojii raawwachiiftuu akka qaban ibsuun ana qofa osoo hin taane walumaanuu gadhiisna osoo jettanii gaarii ta'aa jiran. Dabalataanis muummeen ministeeraa gaaffii mootummaan isaan hoogganaa jiran Oromiyaa Itoophiyaa irraa kutuun Itoophiyaa diiguuf deemaa jira jedhamee fi yeroo deebii kennan gaafficha kanaan qoosaa gaarii bara kanaa godheen fudhadhaa jiran. Sababni isaas mootummaan nuti hoogganaa jirru Itoophiyaan akka hin diigamnee fi dhiibbaa keessaa falaa qolachuu fi gatii qaalii kaffalaa turre amma immoo Itoophiyaa sodaa diigumsaarraa walaba baatee jirti jedhan. Uummichitti dabaluun Itoophiyaa waan jaallannuuf Oromiyaa buqqisuufis fedhii hin qabnu, biyya diiguufis kaayyoo hin qabnu, diiguu osoo barbaanne immoo qaamni nu ittisu kamtu jira jechuudhaanis deebii laatanii jiru. ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠይቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርሶም ወደ ስልጣን የመጡት በዚህው ተጠይቅ ምክንያት ነው። እርሶስ ስልጣንዎን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነው? ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩ የሚሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህግ አውጪ መንግስት ነው፣ ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው፣ አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁኑ የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው፣ የአንድ ሚኒስቴር አለቃ ናቸው። እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርሶም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት ነኝ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። Gaafate immoo ituun itti jiru yoo azaaniin bee akkamiin ta'a jennaan hin dhaabdaa achirratti jedhan. Akkasin jettanii dhagahee jira sheekoon waariin dhaabdaa jedha. Dhaabuun riwaayaa innumaa jaatu jira lafeetii. Hin dhaabdaa ka jedhe argee jiraan. Dhaabu wanni takka wanni dhaaban hin jiru. Wanni dhaaban hin jiru. Bakka kanatti keessanitti hirkiftanii nun deebisinaaga namoonni amma asirratti wanni gaafachuu barbaade namoonni baay'eenii nama kudhan gaafatanii dubbatameera. Wanni kun illee Shaamiin Ibroollee Rabbi umurii isaanii nuuf dheeressu wanni kun dubbatameera. Maal jedhan namoonni sheekuma argan cufa gaafatanii ka keessaa laaftuu taate fayyadama uummanni. akkas Namoonni tokko kanaafuu wanna kana mee akkuma isaa tokkoffaa itti dhiyaachuu hin qabnu jedha. Yeroo dheeraa jira ijoolleen zaman ammaa kun jechuudha. Yeroo dheeraa sana keessa fayyadamuu qabu. Erga dhaqee itti dhiyaate maaliif hin danda'amne maa azaaniin baanaan 60 soomuurraa dhaabuun hin danda'amu ishee. namni bakka san ga'ee awwalan namni bakka san ga'ee jaartii ofii jalqabuu mee jalqabuu wanni suni baay'ee dhoowwamaadha. Hattan kanaa miti nama bulii lama Ramadaan seenu bulii lama kaleessee jaartii fuudhu jira. Nama sammee akkam godha nama sansalataanidha immoo isii sansalataanidha immoo isa sansalataanidha.
Ramadaanni hafu bulii lama. Jaartii fuudhu. Yeroon jira miti. Ishaadha aga. Yeroon jira. Yookaan yeroo shawwaali Ramadaana baasee maan fuun guyyaa maa ittiin goon. Ramadaanni hafu bulii lama. Maal godhamee kan inni ammoo mana isaa ta'anii ottee deebisanii kana eegan. Dhiifama naa godhaati sheek dhiifama naa godhaati an kan hin jedhaa jiru tu akkas ta'etu hin ta'in isa haqaa isa jedhu san haqa isaa isa jiru baruu barbaada an akka kootti tokko kan lammaffaa immoo kun fedha abbaati kun fedha abbaa irratti yoo namtichi suni azaana jechuun maa wal azaana namoonni jedhamu maayini azaana jechuun dukul ilaanu dukul waqti beeksisuudha yeroon seene jechuu beeksisutu azaana jedhama. Yeroon seenuu beeksisutu azaana jedhama awwalan. Egaa akkas ka ta'u taate namtichi tokko jaartii ufii osoo inni jimaa'ii godhaa jiru irratti yoo azaanan dhaabuu yoo danda'e Allahu akbar jechuu dhaabuu yoo danda'e haa dhaabu. Yoo ammoo ittiin dhaabuu danda'e akka saabichaa san itti fufee achumaan irratti ka bariitu taate sun hukmiin ka jenne san qaba. Fedha abbaa irratti dandeettii abbaa of qabu abbaa irratti. Baay'ee galatooma itti faxaruun ni danda'ama inni jedhamu sun shartii isaa namni hin beeku mee sana ibsaa nama galatoomaati. Jaartii ofii Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan yoo aduun asiin gadi dhiite yoo gadi seente faqad aftara saa'imu jaan. Saa'imeen namtichi sooma qabu faxarsa jechuun dakala fi waqtil fitri yeroo fitrii keessa seene jechuudha. Maaliifuu wisaalatu jira. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeenya. Osoo hin nyaatin wisaala jedhama. Obboroo haga obboroo walitti dhaabuu dandeenya osoo hin nyaatin. Saniif yeroo fitrii keessa seene jedhan. Sanumaafuu yoo jaartii ufiitiin ka faxarsu taate yeroon seene soomni isaa sahii afa soomuu sahii soomni isaa sahii. Yeroo seene ka. Osoo yeroon hin seenin osoo ta'e Ramadaana keessa godhame jedhama. Yeroon eega seene ammoo